Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Family wantiya jaalatamuuf kabajamoo akkam jirtan. Nageenyi Rabbi bal'aaf guddaa sun bakkuma jirtanii fi lafuma jirtan kamittuu isin biraa jiraatu. Tun dhaamsatiyya tan yeroo hundaati. Kun channel YouTube Nasruu Abbaa Hojiiti. By the way, Nasruu Abbaa Hojii yookaan Nasruu businessman orga karaa viidiyootiin isin irraa babbadee baay'ee gishatee jira. Akkasii maybe hedduu busy ta'urraa kan ka'e. Akka kana jira jechuudha. Walumaa galatti gara ijoo dubbii kiyyaatiin isin dabarsuudhaan deema. Namoonni biyya keessa jirtan kan viidiyoon isin bira geeche bara 2018 yookaan bara haaraa kana keessatti hojii haaraa eegaluu barbaadan especially horsiisa lukkuu namoonni eegaluu barbaadan horsiisa lukkuutiif waan isin barbaachisuu fi ulaagaa isin barbaachisu kallattii maan yookaan WhatsApp dubbistan lakkoofsa bilbilaatii fi dhaabbaticha isin qunnamsiisa dhaquudhaan leenjii guyyoota muraasa qofa fudhattanii akkaataa lukkuulee saniif tajaajila gahaa kennitanii bu'aa guddaa irraa argachuu dandeettan isiniif ni mijeessa paakeejii guutuu wajjin. Paakeejiin kunis lukkuuleen kun gosa 2-3tu jira akkuma maqaa isaaniitti sadarkaan isaaniitis garagarii gatiin isaaniillee garagarii kan dhalatanii yookaan cuucii ta'anii reefuu guyyaa 120 irra jira yookaan ji'a 3 irra jirantu jira kan killee buusuudhaaf qophaa'antu jira kan killee buusaa jirantu jira. Walumaa galatti gatiin isaanii wal madaalaa miti yookaan gatiin isaanii garagara jechuudha. Akkatti maan immoo gartee minimum haga qarshii 540 irraa kaasee lukkuuleen amma sa'a kanatti bitattanii torbaan yookaan guyyoota 15 booda killee buusuu danda'an lukkuuwwan qophaa'anii jiranii isaan sana lukkuulee 200 irraa kaasee hanga sanii oliitti namoonni bitachuu barbaadan keemikaalota isaanii guutuu wajjin karaa salphaadhaan biizinasii keessa sentanii akkamitti akka bu'aa guddaa irraa argachuu dandeessan gorsa gahaan isinii kennamaa keemikaalota fayyadamuu qabdanii fi nyaatota isaaniif barbaachisu guutuu walumaa galatti dhimma horsiisa lukkuutiin wal qabatuun bu'aa guddaa akkamitti akka irraa argachuu dandeettaniif haalli guutuun isin mijatee isin eegaa jira. Namoonni dhimma kana wal qabatu barbaadan karaa lakkoofsa WhatsApp kiyyaa duwwaa 9132182 na dubbisuu dandeessan jechuudha. Kun paakeejii ajaa'ibaati. Dhaabbata guddaadha. Bishooftutti argama. Dhaabbanni kun dhaabbata guddaa dhimma lukkuu horsiisuutiin wal qabatuun sadarkaa mootummaa naannoo Oromiyaatti beekamtii gahaa qabuu fi waraqaa ragaa guutuu gahaa qabudha. Isaan biraa lukkuulee gatii gadhaadhaa jedhaman cuuciiwwan irraa kaasee hanga lukkuulee gurguddaatti lukkuulee fooniifis fakkeenyaaf kan fooniif qophaa'anis ji'a tokko ji'a lama nyaachistanii achi booda gurguruu dandeettan jechuun akkasumas ni jiranii kan killee isaaniillee akkuma isaan irraa bitattanii geessanii ji'a tokkoon boodatti killee buusuu eegalantus jira kan guyyaa muraasa booda eegalantus jira. Kanaaf gatiin isaanii garagarii akkaatuma gatii isaaniitiin herreega keessan isinii baasanii minimum lukkuu 200 yoo kaatan kaapitaala xiqqaadhanii lukkuun tokko guyyatti nyaata hagam barbaada ji'atti lukkuu tokkoof nyaata kiiloo meeqa barbaachisa lukkuun 100 yookaan immoo lukkuun 200 kun waliigalatti nyaata hagam barbaaddi kan jedhuufillee herreega gahaa anuu karaa keessattiin isinii baasuun hin danda'a viidiyoo isinii erguun hin danda'a jechuudha. Kanaaf namoonni horsiisa akkana kanarratti bobbaatanii biizinasii keessan irraan godhachuu barbaadan karaa salphaadhaan karaa lakkoofsa WhatsApp kiyyaatiin dubbisuu ni dandeettan isiniin jedha. Gamanumaan addunyaa kanarratti wanti jiru maal inni waan tokkotu jira. Innis addunyaa kanarratti ati mindaadhaan jiraatta yookaan immoo qacaramtee dhaabbata tokko keessa hojjettee yookaan tajaajila kennaatiniin mindaa saniin jiraatta yoo ta'e by the way mindaan sun si jijjiiruu hin danda'u. Mindaan si jijjiiruu hin danda'u. Kanaaf maal gochuu barbaachisa jechuudha. Gaafa mindaan si jijjiiruu hin dandeenye hiyyummaa keessaa si baasuu hin danda'u. Gartee damoosni bakka tokko keessa teessee itti hojjettu hiyyummaa keessaa si baasuu hin danda'u. Kanaaf ragaa waan kanaa maal inni kitaaba The Psychology of Money jedhu tokko keessa irratti Morgan Housel akkana jedha. Bara 1970 keessa addunyaa irratti rakkoon boba'aa guddaan uumame baarmeeliin tokkochi parsantii 400 dabalee jedha. Sa'a sanitti addunyaa kanarratti biyyoonni jiran guutuun isaanii hin rakkatanii fala fiduu dadhaban jedha. Sanboodatti fala fiduu dadhabanii jireenya akka badaa qaala'ee baarmeeliin tokkochi dachaa 400 dabalee waan tokko bakka haalli jiru guutuu rakkisaa ta'ee jedha. Zan biyyoonni hedduun istiraatiijii garaagaraa baasanii istiraatiijiin sun ta'uu fi didee jedha. Achi booda bara 1975tti immoo Ameerikaan seerota jajjaba 2 baaste jedha. Seerota jajjaba 2 baaste seerota jajjaba isiin baafte saniin rakkoo boba'aa addunyaa rakkisaa jiru kana jalaa miliixee jedha. Gartee maaliif akkamitti kan jedhuuf immoo tuyyuu poolisiin kunis maal inni yookaan seerri isaan baasan kunis dhaabbileen konkolaataa oomishan konkolaataawwan nadaajii qannasan yookaan nadaajii xiqqoo fayyadaman akka oomishan godhu
Ammaa isin mootu warshaaleen humna niikulaariitiin fayyadamaa turan jedha. Warshaaleen duraanii kunniin bara 1975 keessa. So istiraatejjiin mootummaan Ameerikaa bara 1975 keessa inni baase sun rakkoo gartee inerjii akka addunyaatti mudate jala akka inni dandamatu isa taasisee jechuudha walumaa galatti. Rakkoon inerjii yeroo sanatti addunyaa mudatee biyyoonni garaagaraa biyyoonni addunyaa hedduun tattaafatanii dadhabanii gatiin boba'aa yookaan baarmeeliin tokkochi dachaa 400 hin daballe. Kana jechuun qaala'insi jireenyaatiif hedduu rakkisaa ta'e jechuudha akka walii galatti. Zan Ameerikaan bara 1975 keessa maal goote istiraatejii lamaan jajjaba kana baafte. Tokkoffaa konkolaataawwan Ameerikaa keessatti oomishan kamiyyuu kan biyya san keessatti oomishan kamiyyuu humna nadaajii yookaan boba'aa xiqqoo akka fayyadaman. Walumaa galatti konkolaataawwan haaraa oomishaman kamiyyuu humna boba'aa xiqqaa akka fayyadaman godhamanii akka oomishaman ajaje mootummaan. Inni lammataa warshaaleen gurguddaan humna niikularaa yookaan gartee keemikaala wal nyaataa kana fayyadamaa turan. Humni niikularaa kun immoo maal barbaada? Boba'aa barbaada jechuudha. Kanaaf jecha mootummaan maalitti jijjiiree kallattiidhaan gara elektiriika fayyadamuutti akka deebi'an warshaaleen elektiriika fayyadamuu akka eegalan gochuudhaan gartee elektiriikatti yoo deebi'an humna niikularaa sana oowwisuuf yookaan humna niikularaa sanii warshaaleen duraan socho'an sun boba'aa baarmeel hedduun waan fayyadamaniif jecha gartee kisaaraa fidaa ture jechuudha. Hanqinni akka addunyaatti bara san keessa immoo boba'aa waan mudateef jecha rakkoo ta'e ture jechuudha. Zan mootummaan istiraatejii kana baasee maal godhe? Humna niikularaa fayyadamuu dhiisee warshaawwan gurguddoo fi kamiyyuu humna elektiriikaa akka fayyadaman kallattiidhaan. Elektiriikii maalirraa? Bishaan irraa waan ta'eef ammas soolaar irraa waan ta'eef jechuudha. Zan konkolaataawwan biyya keessatti oomishamaniif kan biyya alaatti irraa immoo silaa gara Ameerikaa konkolaataan galuyyuu hin jiruuti. Konkolaataawwan biyya keessatti oomishaman immoo nadaajii xiqqaa akka fayyadaman gochuudhaan rakkina sa'aa sanitti addunyaa mudate kana isaan cabsanii jechuudha. Wanti waan kan isinii kaaseef atis gartee istiraatejjiiwwan lamaan mootummaan Ameerikaa bara san baase kana yookaan immoo istiraatejjii ittiin gartee rakkina keessaa bahan kana yoo hin fayyadamne ta'e atillee rakkina keessa jirta. Istiraatejjiin lamaan kun maali? Kan ati fayyadamuu qabdu. Istiraatejjiin lamaan ati akka dhuunfaatti fayyadamtee rakkina sirra jiru jalaa ittiin bahuu dandeettu inni tokkoffaan baasii kan kee yookaan gartee wacii kan kee hir'isuudhaan waan ol kaawwattu yookaan waan qusattu guddisuudha. Inni tokkoffaan istiraatejjiiwwan ittiin hiyyummaa keessa bahuu dandeettu. Why? Because of sababni isaatis qacaramtee bakka kamiyyuu teettee gaafa mindaa argattu mindaan si jijjiiruu hin danda'u na amani. Ani biyya akkanaa jira, ani Awurooppaa jira, ani Eeshiyaa jira, ani Maalii jira, ani Kwaatar jira, ani Kuweet jira, ani Dubaay jira. Dirhama 2,000 nyaadhaa minam dirhama 2,000 waan nyaattuuf ji'aan dirhama 2,000 waan kaataa jirtuuf ji'aan dolara 4,000 3,000 1,000 waan kaataa jirtuuf jijjiiramuu hin dandeettu. Sababni isaatis ati umrii kan kee guutuu mindaa san qofa herreegaa yoo deemte mana sanii illee bahuu hin dandeettu, nama san jalaa illee bahuu hin dandeettu. Sababni isaatis ati mindaa kan kee kan qofa 2,000 ta'uu beekta malee gartee ji'a kana ka fudhatte kan osoo balleessite yookaan osoo waan wayitiin goote otoo nama wayitii ergite otoo ebaluutu kwaa jawaabte otoo waan wayitiin goote otoo akkasiin goote ji'a ittaan illee barri biraa 2,000 akka argattu waan sammuu kan kee waan beekuuf jecha jijjiiramuun baay'ee si dhiba jechuudha. Kanaaf istiraatejii lamaan kanneen fayyadamuun sirra jiraata. Istiraatejii inni jalqabaa waan mindeeffamtee argattu san irraa yookaan bakka hojjettu san irraa mindaa argattu san yookaan waan argattu san gartee harka murtaa'e baasii yoo gootu harka murtaa'e immoo gartee taqammaaci yookaan immoo deebisuu gajuu wal jechuudha. Gartee kanaaf siistama kan kee jijjiiruu qabda jechuudha. Tooftaa ol kaawwannaa keetii haalaan guddisuu qabda jechuudha. Qusachuu qabda jechuudha waan argattu san irraa. Kanaaf maal gochuu si barbaachisa? Parsantii qusannoo keetii kaaf gootee parsantii wacii keetii gadisiisuudhaan hiyyummaa jalaa bahuuf yaalutu sirra jiraata jechuudha. Istiraatejjiin inni lammataan mootiyyuu bakkuma feete teettee mindaa feete argattee illee hojjetaa yoo jiraatte haa xiqqaattu haa guddattu osoo bakka sanii hin socho'in kaapitaala kan keetiin yookaan waan hojjettee lafaa qabu sanii hojii biraa ka dhuunfaa keetii ka dabalataa qabaachuu sirra jiraata yookaan madda galii kan biraa jechuudha. Agartee haala kanaan yoo hin ta'in rakkoo keessaa bahuun yookaan immoo karaa salphaadhaan rakkoo jireenya injifachuun ni ulfaata. Kun dhaamsa xiyyeetan yeroo hundaati. Dhaamsa tana taniin isinii kaasee har'aa fakkeenya isiniif godhe malee hundi keenya rakkatoodha. Hundi keenya rakkoo keessa jirra. Ispeeshaalii Itoophiyaa keessatti bara kana keessa haala jireenyi fakkeenyaaf daran jireenyi qaala'uu jechuun I don't know maaliin akka ibsamu hin beeku. Qaala'insi jireenyaa ni jira, daran ni jira. Garuu kanuma keessatti lammi keenya addaatti goonee yookaan uffannee akkuma soolatitti rakkinaa fi jireenya biyya kana barannee dandeenyee wajjin jiraataa jirra jechuudha. Haa ta'u garuu immoo inni irra hedduun namoota keenya ammallee
rakkoo tana dandamachuu dadhaburraa akka ka'e ammas immoo rakkoo maal akka taate dursanii rakkinaaf sammuu isaanii qophaa'uu dhaburraa akka ka'e yookaan rakkina baadhachuu dadhaburraa akka ka'e ijoolleen keenya hedduun gartee gara baharatiin deemanii bara kana keessa ni yaadatu yoo ta'e ijoollee hedduu gartee irbaata galaanaa fi gartee qurxummii isaanii jira rabbi rahmata isaanii haa godhu. Kanaafis karaa Liibiyaatiin deemanii gartee waqaramanii dallaala waan garaagaraatiin qarshii miliyoona lakkaa'amu gaafatamaa jiran jechuudha. Kanacha haafilleen immoo ammallee biyyatti illee wal dadhabnee biyyaallee baannee biyya ormaa keessatti illee warra rakkisaa jira jechuudha. Kun hundi kan ka'u garuu kun hundi kan ta'u garuu waan biyyatti rakkinaaf harkan kennannu jennee yookaan rakkoo jala teennee rakkoo wajjin afaan keessa wal dhoofnee rakkoo injifachuu waan dadhabneefi. Gartee kanaaf biyya keessa warri jirtan never give up harkan kennatina jabaadha hojjedhaan dhaamsa xiyyeetan yeroo hundaati. Hojiin hin tuffatamu waan xiqqoo irraa kaatanii bakka guddaa ga'uu ni dandeessanii. Nuti gaa Oromoo taanee especially Arsii ta'uu wajjin immoo ani akka dhuunfaa kiyyaatti jechuudha. Oromiyaa keessa yoo ilaaltan ijoollee hedduu kan waan xiqqaa irraa kaanii bakka gurguddaa gahan akka biyyaattis akka Oromiyaattis ni jiranii. Ammas immoo irra hedduun kennamu gartee jireenya tuffannaa hojii tuffannaa hojiidhaaf bakka kennu irratti xiqqoo hanqina guddaa qabna jechuudha. Kanaaf waan baay'ee isin haasa'uun ni mala garuu ammatti asumatti sirraa gabaabadha. Dan ergaan jabduun tiya isin guddoon waa'ee gartee bara 1960 keessa rakkoo gartee biyyoota Awurooppaa fi gartee Ameerikaa mudate san biyyoonni Awurooppaa gurguddoon isaanii tooftaa san wallaalanii rakkoon boba'aa hanqinni boba'aa mudachuudhaa akka ka'e rakkoo hedduu argaa turanii jireenyi daran itti qaalawee ture jechuudha. Haa ta'u garuu Ameerikaan bara 1975 tooftaa san mootummaan tooftaa lama baasuudhaan rakkina san injifate jechuudha. Gartee rakkina san injifatee walumaa galatti gabayaa addunyaa kan boba'aa irratti saf jedhee deebisan kontirool godhee irra aane jechuudha. Kanaaf atillee rakkoowwan sitti deemtu tamiyyuu jala dhaabbattee gartee jala dhaabbattee yoo baadhatte rakkoon si miiti. Rakkoon akka simmiineef rakkoo sitti dhuftuuf karaawwan gurguddaa lamaan amma isinii baase kana barbaachisaa jechuudha. Wanni jalqaba irratti immoo waa'ee horsiisa lukkuu isinii kaase jidduu tana keessan isin yaadachiisa. Dhimma horsiisa lukkuutii fi kana maaltu walitti fina waliin jettan namoonni biyya ormaa jirtan viidiyoowwan tiyya dhimma biizinasii garaagaraatiin wal qabatu isin bira gahaa turuun isaanii ni yaadatan. Kanaaf amma immoo kallattiidhaan dhimma horsiisa lukkuutiin yoo wal qabatu biyyuma san taa'aa abbaa kan keetiin yookaan haadha keetiin yookaan obboleessa yookaan obboleettii keetiin yookaan immoo abbaa warraa kan kee as jiraate abbaa warraa keetiin ati biyya ormaa jiraattee haati warraa tantee as jiraatte immoo haadha warraa kan keetiin an asii kan hojjetaa jira waan hojjedhurraa agartee mana qallaba uffata nyaata dhugiitii isin danda'a jira ati immoo achi lafa san illee qochiisaa jirta yookaan naaqotaa jirta ammaan immoo irra deebi'iitiin gibbii san keessatti waan akka kanaatiin baajata siifin qopheessa waan akkana hojjedhu haganaan haganatu itti baha akkaataa itti hojjettu an sittiin hima meeshaan akkanaa si dhiyaata hojiitti seeni jedhiin zan gabrumaa tante yookaan immoo turtii biyya san keessatti gartee humna fixattu san hamma tokko ni qusatta jechuudha. Ammaayis gartee minda argatturraa yookaan galii argatturraa calliftee makaaniifis saniifis kanaafis waan xiqqaafis uffasaatiifis nyaataafis faashinaafis silkiifis maaliifis hin balleessiniiti hamma danda'amaa ta'e qusadhu parsantii guddaa qusataa parsantii xiqqaa immoo baasii garaagaraatiif oolchuudhaan rakkina kan keetitti goola bisin jechuun barbaada. Kun chaanaala YouTube Nesruu Abbaa Hojiitu namoonni dhimmoota biizinasii garaagaraa nu gaafachuu barbaadan kamiifuu karri keenya banaadha.